maqaadhaa miti kun haqa namaa barbaadaa jirra dhallee barullee yoo taate gargaarsi Oromoolee san keessatti fufaa jira galatooma isiniin jechuu barbaada. Ashitti ni jirti jira. Ashitti salaam alaikum. Waalaikum salaam. Ajitti Jirta nama. dakna yoo laalamoo dhibbi waa hima. Himannaaf dhufe haadha manni oo'inaan. Dakan baalee caalaa allo qabu. Ajitti. Wallahi manni oo'inaan ammayyuu Hamzaan hin himatin jedhee osoo na argee lolaa garuu himannaaf dhufe. Injira. Gargaara ishi. Warni himannaan kiyya himannaa guddaa dhalleedha waan seeraan illee qabame garuu ammoo akkuma seeraan qabametti namni hagasi irraa ufaa eeguufi jechuun nama fakkii afattuu tokko seeraan illee gaafa qabdee hagasi ammoo namni illee akka irraa uf eeguuf warniingii jechuun namaaf. Ashitti biyya dura yoo waan kana barre hoo? Maarree himuufi. Laa dura yoo anuufi bare hoo? Akkasii yoo laalloo. Wanni waan namatti himatamee bira darban. Nunda genne gamma gar. Iluan sitti yu image rabaizwe. Waan kana dura miidiyaan beeke asitti. La waan kana dura miidiyaan beeke miti kun. Irra deebine laalla gobbatti laalla wanni kana gobbatti laalla. Agasiif yoo aki as jala ka jira. Asumarra dhaamtuuf nama kana maqaan dhayini abbichi sunuuf beeki kana boodatti haqa namaa ittiin kalaa'ini kanallee kafaltaa keessan immoo waan kana aslilleen sibira jira Hamzatti madhuuti Hamzaa fi aslii wal arganii waan kana wajjin mari'atanii abbichumaaf dhaamsaadha. As jala jirta yoo as jala jiraata. Okay. Ayo dhaamsuma. Okay keessan afaan hin qabina itti cabsitu jedhanii gubbarra ministeerri ajaalaa ajaja dabarsee jira magaalaa gubbarra. Okay yeroo biraatti taabella itti cabsi bakka itti cabsi yoo taabbaatu cabsi ajaja nutti dabarsaniiran itti cabsi himat bakka waan nama dhoyisinuuf hin qabnu abbaa ta'e haa ta'u himadhu walla. Okay. Abbichi mana nyaataa kiilooleeti. Eshi. Birriin nyaatamee biizinasii jedhanii nama harkaa fuudhanii birriin nyaatamee birrii doolaara 111 doolaara. Gara miliyoona birrii Itoophiyaa gara miliyoona 18,000ti. Eshi. Birriin kun hundi hin deebine waggaa 2 keessa jirra osoo gaafannu riisiitii qabna seeraan qabnee jirra garuu birriin kun haga ammaa nu deebi'uu hin dandeenye akkas. Abboo kun namichi kennaa miti kan nyaatame kana himte sani. Kan nyaatamellee kenna kanaan dura sitti mee tureeyyuu. Amma yaadadde Tila hoteeluma ijoollee wal geeffattu ka koofiyaa dhedheeraa godhatan tokko moo? Yaa hoteeluma jennee nama kenna jennee. Asli namni nyaatame nama jajjaba nama guddaa gooda himna na himtee turte. Anuma beekaa jechuudha anuu yuun beekaa jechuudha mucaa jechuudha riyyama kenna. Yaa anaa soorata kiyyaa mana nyaataa san fidee nama kana. Oromoo wal baradhu jedheeni anaa soorata kiyyaa mana nyaataa san fidee wal barsiisee. Okay Oromoodha jedhee walitti dhiyaasanii birrii hagana ga'u kana jidduutti nyaatamee aniyyuu qaanfataa ture waggaa meeqa guutuu. Innaa akkasii namni ka warri nyaatee warra Oromooma gara Wallaggaa san na fakkaatanii karraa nyaatamee ijoollee mateen laallamee murtiin ammaa fi mannama. Bakka kana federaalli haga ga'u dagana gafuunee takka matarra deemna nuti warri milishaan ganda keessa karallee dhugamaanuu na himteerti mucaan nama kenna Ameerikarraa Dubaay dalagaa ture paayileetiidha. Akkasitti biizinasa kana ka Oromoo keessaa nama beeyne san qabnu. Yaa sima Oromoo tureeyyuu achi Ameerikaa jira ayyaa amma. Bina baaru fidee mana nyaata Oromoo barbaadaan sun ana qofa beekaa duraan Oromoo keessaa. Wallahi dhugaa bar. Wayne eshi. Wallahi Oromoo kabajaan qabdu bar nama nyaattu fi nama nyaanne illee addaan hin beektu wallahi. Oromoo moo? Mee amma faranjii akkasii san illee dhiisanii bira taran maal rakkoo qabu? Undaafu warri gara gadaa maal gadaa jedha kiloolee. Warri kiloolee fi hiriyoonni kiloolee promote godhaa turtan feemasoonni Dubaay.
warri daa'imni afur kofiyaa qaqqalloo kofiyaa mataa haayilaandii godhatanii achitti suuraa kaatan dhageettan ka birri guddatu achi jira maqaa biizinaasiiti warri kiiloolee bira ka jiru himannaan banamaara osoo olii gabbu butamtanii maqaan keessan hin banne namni dhufeetiin fayyadamuu hin sodaanne wanni amma ashittiin jette kun birriin kun akkamii isin bira dhufe maalirra jira maali jirtan karaa seeratti isinitti deemaa jiranii namni isinirraa fuutanillee nama guddaadha. So waan kana itti yaada osoo ijoolleen gabaaftee suuraa keessallee gad deebiftee jaarsaaf jaarsi waliin dhidhiinne yoo gizee dhudhaa qabdan natti tolaa jechuudha. Natti tola. Dhudhaa qaba takka jedhee reefuu maqaan keessan dhamaara miliyoona 18 birrii Itoophiyaa biyya jijjiira. Yeroo jireenyi Itoophiyaa qaala'ee ibidda ta'e kanatti birrii kana hunda isin irra taa'uun namni kun nama guddaa anuyyuu hin beeka wallaahi waggaa 4-5 dura beeka. Gaafa ashittiin daa'ima beeka mucaa jechuudha. Isinii galanti birriin kun osoo akka isin irraa fuutaniin dalage birrii biyya jijjiiru. Hattuun nama jireenya ofii jijjiiru nyaataa rayitee nama biyya jijjiiru nyaachuun kun immoo kun amma akka waan biyya guutuu nyaatetti. Ela nama dhuunfaa gaafa nyaatani nama jireenya ofii jijjiiruuf deemu nyaatta. Nama jireenya ofii bira taree kamaatii jijjiiree ka hiriyootaa jijjiiree raftaniiti. Kana biyyillee taa'ee isin ilaalu mootummaaleen taa'ee isin ilaalu jechuudha. Rakkoo guddaa keessa buutan isinii dhaama. So kanuma isin jenna warri kiilolee har'atti galatoomaa ani ilaalu dhimma kana waggaa dheeraa lakkoofsisee gara waggaa 2-3tiif deemaa hin himanne feemasoota Dubaayitti yeroo himatanii feemasoonni Dubaay abbaa qabeenyaa hin sodaata. Yoo nama wayii deemtee itti himte xiqqoomasii waanuma nyaataniif na fakkaate yookaan gatii gadi buusaaf na fakkaate nama tokko hin dubbisan. Okay jedhanii dubbisanii fudhatanii tole jedhanii hin dubbatan achi. So akkasiiti haga furmaata argatu inshallah. Hayyee ulfaadha galatooma kanuma himachuuf himanna. Gawyaa murtii dhufnee isin jala teennee isin eeyna. Hayyee. Obarari warri gadaa maal gadatti afaan nafi gawma den gadda biri kuma dhibba shan qammate fanalle warri kiilolee barara. Isne yeroo tokkitti carraa kennita ba'uun barbaade beekuma tokkitti hojiirra jira waan ta'e. Warroonni nu jala warri koomentii kuni asli garuu miliyoona 1.7 ijoolleen abbaa harkaan ga'een jira birrii Itoophiyaa kana ragaa qabu jechuudha. Ofii kiyyaa iyyee jechuudha waraadhe miliyoona 1.7 birrii Itoophiyaati abbaatti galcheen jira. Kanammoo warri koomentii kun jala deemanii maraachanii kaan uffata baasisanii kaan eenyu godhaniiru waan ta'eef ijoolleen nu waliin qabsaa jirtan qabsoon itti fufaa inni falmaa jirus inni falmataa jirus inni Kondakshinii isaa waddaan kutte sagalee jedhee jiraame. Ani wanni jechuu barbaadu tokkoffaa Dr. Asli hedduu tokko galatoomii atillee dhimma hawaasaa kana akkanatti keessa gabbuutee waan kana irratti qophii akkanaa qopheessiteetiin mana murtii akkanaa dhiyeessuun keetitti hedduu itti gammadeetiin jira. Maaliif yoo jettanii kuni Oromoon hunduuyyuu ga'ee tokkummaan itti qabsaa'uu qabaa hayti namaa galuu qabaa ijoollee hedduutu sammuu gadhiisee nama hedduutu fajjeessaa jira. Wanna kanarratti tokkummaadhaan akka ilmaan Oromootitti hojjechuudha qabna isin jira. Kammoo ashittii kuni birrii haganaa takkaa jireenya kiyya irratti illee dhaga'een beeku hasabuyyuu hin beeku miliyoona haganaa kana akkam jenneetiin irraa dubbanna immoo kana akkanumatti dhiifnee mana murtiitti dhiyeessina. Laa irraan bu'ina kana abballeen xiqqoo dhiitamuu qaba yoo sana amananii shiroo akkan gurguranne godhaa malee. Okay. Akka shiroo gurguranne godhaa kan. No, isi gaafachuuf hin buute malee waan kana kallattiidhaan gara gartee milishaa naannoo tiyamma nuti itti gaafatamtoota warri kiilolee yoo amma dhuftanii uf hin baraarre yoo keessan dhuftanii nan dubbifne ijoolleen isinirraan buutu. Namni tokko dhufee mana keessanii shiroo nyaatu. Naamana. Yoo an dubbifne wal hin beeynu isin hin beeku akka carraa yoo bookii keessan argu wallaale. Namoota natti dhiyaatan dhufanii naa dubbisan. Miliyoona meeqa? Miliyoona 18 Itoophiyaadha. Miliyoona 18 Itoophiyaa. Galchiree asili takkatti maayii galchiree bitana ittiin namatti dabarsina fakkaate. Maayii yoo jiraatte gali kottu.
Okay, maayii galcha asumaanuu warri hoteela kiiloolee dhageeffadha. Yoo amma dhuftanii uf hin baraarre yookiin immoo keessan nama dubbiftanii waan kana uf dhaqqabdanii hin jenne kana boodatti hoteelli keessan isirratti cumata namni tokko dhufee isinirraan fayyadamu qabsoon immoo miidiyaa irratti hin geggeeffamu. Amma boodatti duula miidiyaa gara feesbuukatillee ni banna gara tokkokiitillee ni banna jechuudha. Kana dura gara tokkokii qofaan jira duulli miidiyaa gara feesbuukallee deebi'uudha qaba. Kanaaf akkasitti uf qopheessaa isin jechuu barbaannetti isin immoo dafaati warri hayxi namaa isinirra jiru jara kana qofaa miti warra maqaa dhahame qofaa miti warroonni ol hin bahin illee nullee ol isin hin baasin ka keessallee isinitti haasaa jirru hedduu jira haqa namaa san dafaa of qulqulleessaa galcha yookiin immoo tokkichi keessan najaa ba'uun deemtan balaan baranaa kuni hunda keessan walitti qabee galaafatu deema waan ta'eef abbaa nagaa ta'ee fi nama waan of qulqulleesse qofa jalaa ba'uu deema. Akkasitti itti jabaadha waan kana dafaa qulqulleessaa osoo mana murtii guddaa kana dhiyaatin nama 10,000 nama 20,000 irratti osoo dhiyaatin jabaadhaaf qulqulleessaa jechuu barbaadetti itti qofa. Kanuma ka'eenu Nasraddiin eessarraa maaseent? Nasraddiin eenyu seeti? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Anillee Doktor himannaa dhufanillee birrii wayinarraa nyaatanii turanii. Galmee haara omoo duraan himatti? Sagal. Lakki Mubaarik faadhaan dubbiseetiin ture garuu Mubaarikitti gara WhatsAppiitiin Mubaarikiin haasayeetiin ture asirra garuu ol ba'anii manneen ammaan dura. Galmee haaromti mana boonaa mana tokkummaa mana iluu mana usmee fa'aatti achirraa eegala. Kun mana murtiiti. Ishi mana jara arganii jiranii akkasitti achitti xiqqoo waan jari dadhabantu as dhufa wanni guguddaa. Mana murtii federaalaatti kun dhiifama fooloo godhi jara kanneen keessaa bakka calaa argatte see. Okay. Fooloon godhaati warri mana dubara dhuftanii yoo dadhabne gara godinaa isin ergine jechuudha waraqaa isin barreessinan. Akkas. Gara godinaa isin ergine deemna. በሚሊዮን ቤት ነው እዚህ የሚከሰተው 18 ሚሊዮን ምናምን በቃ እዚህ ያዘሉ ፋሚሊ አማ ቦር ወላ ገራ ኢንሻአላህ እቲ ሙዲና በቃ ሀቱ ጉርጉዳ ከነ እቲ ሙዲና ብይ በደ والله ሲንገር ጋራ usme ይሰሩ የት imanna amma isinitti himate kana kan waa'ee maxxamaa kana haga sa'aatii hagamii isin eegganname kami laka itti mudda kanin tiko ligada harka jarjare kanatini adedem to odun jara hattumman jara milena gora saddeeti bar hayya hawaasa keenya galatooma warri gammaallee jala kana turtanii warri himannaa keessa galu gammaallee dubbatu waan ta'eef birri guddaa waan ta'eef birri yani waastinaa fudhachuu danda'u miti dhidhiitaa xiqqoo kan milena gora saddeetii kana duula bakka hunda haga jedhu dhufanii harka kennan Asli. Kan Allah nak kerana ini, Allah sih lawan tabati ini, milih nak kerana sedekah. Betul. Maka orang mau ini, nawar rafla tu uni gara kamu kaba, maka bila ni ragara kamu kaba, bila jat orang dire shekan house endem tanero sedin kesa, katiba uni senarak kesa cuba mutangki na, akat tiberi kan akat bisa polisi nang kaba jani, orang TikTok kerja jeritan, dua Rabbana restoran ti kilole, milih nak kerana sedekah, wansal pati ini orang mata nama kenani, amu kaba marti sahatu martu amu kaba di kampin hattoda maraj absu kabna karena aku nuat jindula warri balbalaf ganda jalan debite nuat jindula dapat mali kilole restoranti miti kiari vat halkani guya chiru nya tamasha jara chikesa itu ni wanda yete izina sura ega fura mucanu sebab orang moti miti kaca lagi mana nama jalaga kabu orang umma tanah berfeci orang mati baltane nyata mecura warachi wara izina izina jaga nami curve akata itu ulit tiken nani mu kalau nama mana bel-bela sila mal tay namin cu Kan ni akan namni tokko dhaqee tiliin fayyadamne namni tokko dhaqee hin fayyadamne Doktor Asli kan duratti irraa qaata si caqasa wanni amma jennu an ifama naa godha duratto ita Nuraddiin Baabbaan finnu jettan himata isaa bichaa osoo hin taane rakkoon guddaan biyya san keessatti danqeerra taa'u yoo xiqqaate himata nama 600 galmeen Nuraddiin hin bira jira isa affanee taa'aara Nuraddiin asirra nuuf fiddee nu afoo gori hattoota hin baafna afoon dhaabatin xabaqaa hattootaan ta'in
kan akka Oromummaatitti itti dhaamanna waamicha Oromummaa goonaaf namni hattuu caalaa hattuu daggafaa jiru Nuraddiin dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf Nuraddiin asirra nu dhiyeessa hatta Nasriin Aalonee haa dhufu miidiyaadha yakkama yoo Oromummaadhaaf kan qabsaa'u ta'e miidiyaan isaa Qaamiti kun miliyoona 18 qabna. Asli mucaan ammoo miidiyaan hannasii dabarsuu hin danda'u waan biraa dalaga miidiyaattu dabarsuu miti jara nama laalladha taasoo ita. Kanuma nu argitanitti dhugaa baasee amma mucaan kun birrii guddaa baasee nu wajjin jechuun maastariin kun jechuun dogoggoruma asirreessinuuf nama birrii hedduun illee ralee nullee gara amma gara miliyoona 2 jalaa raraa ranummaanu ergaattuu qabne torbaan tokko birrii nu qabne miliyoona gara 10,000 ammaa kana wajjin 18 miliyoona meeqa ambayere birriin himatamaa jiru amma ji'a kana keessa jechuu barbaade warri waan himatu keessatti wal fuudhu warra keessatti kaampaanii banatu gabaasa malee hattuu gabaasu maal goonaree maal goonaa finan beeka san dhiisaa jennee bar nasriin fitinaan dubbatinaa jennee bar mucawwanni himne homa argitanitti hafin jedhina miidiyaan hattuun galme hin gabaasu miidiyaa waan biraa dalaga nutuu miidiyaa qabnaadha miidiyaa qabaannaan kun afarsinee kun asliillee nuu banee namni gayyaa jira iyyaa jira bakka mara manaayyuu gabba'uu sodaate dhaamsa isinii dabarsina barra birrii irraa qabdan yoo argitan qoonqaa hudhii galii jechuun keessattuu ijoolleen teenna jechuun obboleessoon sodarraa nama hin qabne hudhii rarraasiisa wajjin qabamii gali malee dhiisin birrii ta'e biyya Dubaayitti wallaa dhugaasiin jedha kan talaalle kanuma isiniin jenna ulfinaan jaalatanii qabsoon itti fufaa irraan dhaabannu borullee ibsaan illee wal jalatti deebinee bakka takkatti jechuudha kutaa mararraa dhugaa baafna kutaan dhugaan bahima hedduu jiran mallee kabiraa ka dubbataan jira galmeen nu bira jiru yoo nu gaafattan isinii achi dabarsina jechuudha warra 500 5,400 nyaata jechuudha kanuma aslii kenna galatoomi wallaa waan bareeda waan nu sirraa'een hawaasni sirraa eegu mana fiddee mana bantee hattoonni kuwwan hin dheessite mucayyoo tana takkatti dhufe Dr. Biiftuu jabaadhu waan gaarii dalagi hattoonni kuwwan baqatee yoo dhiira ta'e Nuraddiin ani qulqulluu jedhu dhufeen wajjin haasa'u ani qulqulluu yoo inni jedhe yoo barbaachisaa ta'e viidiyoo inni waraabsifnee ergifnee jira kan makiinaa keessa taa'ee birrii shakshak godhu jedhu shamarran irraa fuudhe yoo dhiira ta'e taa'een wajjin feestuu feesiin wajjin haasa'uu hin danda'u kanaaf baqataa jechuudha baqatee mana banate sa'a tokko qofa qaba jedhee deemee mana banate jechuudha. Igala muuziin galu namni guddaan dhugaa namaa dhohise namicha sani nama 600 kasaamame galmeen isaa arga jira galmee san gara kennan dabarsan ijoolleen biraallee ni qabdi inshaAllah nu fuunee finna jechuudha maraayyuu mugatti na inni gabbaafna namni tokko kan dhiisuuf deemnu hin jiru kana jala sararaa hattuu yoo jiraatte bilbilii deebisi birrii nama warri qara biloo gootee shamarran nama hin qabdu ka barbaanne goonaa ka barbaanne itti taphannaa si ajjeefnaa sitti ulfeessinaa horreettaniitti dhaadattanii rakkoon qabu kaan seeraan biyya itti deemnaa sanillee abbaa alangaa inshaAllah laalaa jirra akkaawuntii irra qabamuu qabullee akkaawuntii irra qabsiifna sanillee nammiin argannee jirra in jalqabnaa jechuu hojii kenna nu bira dhaabbannaa yaadaan deeggara birrii hin barbaachisu jechuu abbaa alangaa nu humbinnaa jechuu barbaade akkas galatooma ulfaadha warri dhuftanii asitti yaada keessan kennitan hundi keessanuu thank you so much warri akka carraa ta'eetiin yaada kennatti aartan immoo toomaa isinii gochuu hin dandeenyu ofii fuutanii haqa namaa ofirraa kafalaa carraa kanaan ijoolleen natti dhiyaata warri maqaan keessan ka'a ture mootu osoo irri deddeebisanii maqaa isin hin kaafne ufumaan beekatiniin ani waan barbaadan hiriyyaa waa balleessa jedheetiniin hin ganu waasii isinirraa taya koottaatiniin haqa namaa ka isinirra jiru kafalaa rakkoon hin jiru ijoollee hedduu reef maqaa dhiyaa turanii suutumatti foormiin guyyama duraatiin isin hin saaxilu jedhee laashi isin bira jedhee warri akkas akkasii sun uf dhagayaa turtan waan ta'eef hundi keessan koottaatiniin ofirraa kafalaa galatoomaa isinin jechuudhumaa fi yeroo gaarii qabaadha qabaroo waliin deemu. Doktor John Deemin dhaddachi lammaffaa yoom banamuu qaba takkaa dhooyine gaafa nu wajjin mari'achuu barbaadanii mana nu hubantaa fiddee nu mariisi. Dhaabatuu hin qabu qabsoon kun. Qabsoon dhaabatuu qabu. Gifti gaalaa. Imalli lammaffaan
Ya? Guyyaa sadi guyyaa sadi yookiin afurin. Torbaan inni waa banu haga sanitti Siniban. hattuu finneen dhooyinaa hattuu yoo akka baattee dhuftee asirra nu haa himatu kanuma dubbiin jiru yoo balleessine Arre guyyaa maalin? har'a wiixata gaa. Bakka wiixata siniban. Torbaanitti Kalaas walii gallee irra galatooma kanuma jechuudha. Waadaa teessifannaa sinillee torbaana wiixata siniban wallahi. amma biiftuun waadaa seentee waadaan kafalattee biiftuu irraa gadi buunee galmeen biraa dhufu baabaa Nuraddiin seera cabsee waan deemeef maqaa itti baafnee jirra. Maama Nuraddiin jenne akka deebiseen wajjin mareetutti komentiin jala barreessa achi maakennattuu ta'e dhumatti. Kabiraallee akkasuma gabbinna warra nu wajjin mareettan kun oddaa mari'addaa qabsoon itti bakka takka dachaan wajjin qabsaa akkas galatooma. Soon itti fuufaa galatooma jabaadha. Yaani dhugaan illee kennachuu barbaadu warri gartee waan kana amma boodatti himannaa barbaadan akka torbii tokkotti nu bira qaxaqaxama waan ta'eef mana dimsi gorillaati hundi keessan usmee fi boonallee fooloo godha koottaa himadha sana boodatti aan irratti itti qabsoonee yoo dadhabne galchi. Kata ini deemsan amma warra asitti manni dhimma isaanii warri federaalaa dhimma isaanii federaalaa argaa qabu kanan tuqina. Gama warra akka Dr. Amala dhagee. Mahammad Nur gadaa reestooraantii kanneen himatallee isinitti himatan biratti bana. Haga torbaan irraati hin tuqina. Okay. Okay. Akkas. Amma yoo isin jara kana warra isinitti himatallee himata isaanii amma Mahammad Nur fi biiftuu warra adama dhimma isaanii ufitti fuudhe kana yoo isin dhiiftan warri biraa mootu akkasi wal jalaalaa usatta. Osoo nama taate waan isin dogoggorreeyyuu hin jiru. Kanuma isin jechuu barbaada. Dooktoriiti yommuutu guyyaa beellamaa akka goositu abdii qabna isaa dooktorri waadaa namaa seeneetiin waasii walii ta'e dooktora irraa qabu yeroo gaarii qabaadhu fungeeti yeeshii. Ashirabuna Gantori, thank you. Sagaleen siidaa nama yaa ciisaa jiraatu. Sagaleen siidaa nama yaa.